haaraatti eenyummaa haaraa lafa jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ijoolleen Addaam hundumti keessanuu saba kana saba sani amantaa kana amantaa sana osoo hin jedhin dhalli namaa hunduu nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Bara haarawatti eenyummaa haaraa kaleessa bara 2014 fi saniin dura ati nama akkamii turte? Eenyummaan kee hoo akkam ture? Hojiin kee hoo maalidha? Isa kanneen akka of gaafannuun barbaada jechuudha. Egaa kanattaan suraan ati nama bara baay'eef bu'aa ture sani. Bara darbe kana keessatti ati osoo nama jaalattu namni si jibbaa turan sanidha. Bara darbe kana keessatti osuma ifaajjuu kan hiyyoomte sanidha ati. Bara darbe kana keessatti osuma dhugaa dubbattu dhugaan kee kan dhukateedha ati. Egaa yaalamii koo yaa qomoo koo osoo dhugaa dubbattu maaf dhugaan kee dhukate? Osoo ifaajju maaliif harka qalleessa taate? Osoo arjaa taatee jirtu, osoo nama dhugaa taatee jirtu, osoo nama jaalattee jirtu namoonni maaliif si jibbanii? Osoo namoonni sitti marsanii jiran jireenyi waan kophaa jirtu maaliidhaaf sitti fakkaate? Bara 2015 bara haarawaa kana keessatti bara haarawatti eenyummaa haaraa, bara haaratti namuma haaraa, bara haarawatti hojii haaraa, bara haarawatti ejjennoo haaraa, bara haarawatti namummaa haaraa, yaada haaraa uffachuu danda'uudha qabda. Maaliif seeti barri darbe yaadni kee ati qabdu suni rakkina hamaa keessatti si galcheera. Barri darbe abdii kutannaa keessatti si galcheera. Barri darbe kan boochaa ta'ee darbeera. Barri darbe kan namoonni itti si jibban ta'eera. Barri darbe san keessatti seenaa gaddisiisaa lakkoofsisteera. Inni barri darbe sitti ulfaata. Inni barri darbe seenaa barri keessa jiru barri dhumaa xumuramarra jiru kuni seenaa gaarii hin taane si keessummeessaa ture. Baroonni san dura darbanillee dabalatee ilaa har'ame seenaa haaraa kana wajjin baran. Bara haarawatti eenyummaa haaraa, yaada haaraa. Dhugumatti baroota darban kanatti rakkatti kanatti boocha barri hamaa ta'ee miti. Garuu namoonni hamaa ta'urraa kan kaanidha. Rakkinoonni sirra gaansuun eessaa dhufa? Osoo nama jaalattuu jibbamteera, osoo dhugaa qabduu dhugaa dhabdeera, osoo dhugaa dubbattuu dhugaa dhabdeera, osoo hojjettuu ifaajjuu qullaa kee hafteera. Inni kun rakkoowwan kunniin eessaa sitti dhufani? Furmaanni isaanii hoo maalidha? Rakkinoonni kun giramirraa maalirraa maddi isaanii eessarraa? Rakkina kees bara darbe si boochise, rakkina kee bara darbe agabuu si oolchee si bulche, rakkina kee bara darbe guyyaa sitti dhiisisee halkan si halkaa taasise suni rakkoon sun maddi isaa eessadha? Bara 2015tti madda rakkinoota sanii cufuu danda'u sirra jira.